Halo, akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallaa Siraaj nin ture dhiifama naa godhaa naaf kolchaa anumatti mijatuu dhabee ture isinirraa turuu hin qabu. Kanatti aansuudhaan addunyaa tana irratti waan hedduu keessummeessa ilmi namaa, gammachuus ni keessummeessa, gaddas ni keessummeessa. Guddoon hayyichi takkaahu ammootiyyuu artistiin jabaan Oromoodha Nuhoo Goobanaa amrii heenga tahee kaleedha akkasumatti fakkaata rabbi isaaf haa araaramu jechuudha. Gammachuun san dura turte ta walitti aantu rabbi nuuf haa taasisu. Hayyoonni kenna hidhaadhaa gadi dhiifamanii jiranii rabbi nuuf haa tiisu kan waa tiisu rabbii guddaadha. Kanatti aansuudhaan barmoota keenya keessatti yeroo tokko tokko osoo barmootatti hin seeniniin duratti yaada tokko tokko ni haasofna miti ni beeyna yaada tokko tokko walii kennaatii turree jechuudha. Yaaduma san irraa wantoota tokko lama sadii jedhee gama barmoota keenyaatitti fufuu barbaada jechuudha. Wanni guddaan tokko wanti ani jechuu barbaade biyyi takka gamnas ni dhalti. Doofaa takkaahu ammootiyyuu gowwaas ni dhalti. Waa takka beekaa. Waan amma isiniin jedhaa jiru kan sirriitti qabadhaa. Oromiyaa keessa gantuun hedduminaan jira. Oromiyaa keessa alagaan hedduminaan jira. Oromiyaa keessa gowwaan hedduminaan jira. Qabadhaa dubbii tana. Gowwaatu bada malee Oromiyaan hin baddu. Gowwaatu bada malee gantuutu bada malee Oromummaan hin baddu. Gantuutu bada malee gowwaatu bada malee Oromoon hin baddu. Kana qabadhaa. Maaliif isiniin jedhe beeytanii? Karri amma itti nuti deemaa jirru ulfaataas ta'u dukkana dimimmisaa jabaas ta'u gaafa tokko ifti ni mul'ata. Dubbii itti aantu ta'an amma isiniin jedhu tanas qabadhaa. Biyyi takka wallaalaas ni oomishti. Beekaas ni oomishti. Jechi kiyya isinii gala miti. Oomishtee hoo wallaalaan biyya ni balleessa. Garuu biyyiti suni waa sadihin ni sirroofti. Takkaahuu waa sadihin ni mijoofti. Takkaahuu waa sadihin ni qajeelti. Biyya takka qalama tokkoo fi kitaaba tokkoo fi hayyuu tokkotu jijjiira. Qabadhaa dubbii tanas. Biyya takka qalama tokkoo fi kitaaba tokkoo fi takkaahuu dabtara tokkoo fi hayyuu tokkotu biyya san jijjiiruu danda'a. Oromoon maal taati? Oromiyaan maal taatii fi Oromummaan maal taati ka jedhu tilmaamuun nama hin dhibu. Dukkana keessa ture dhaloonni keenya kan fuulduraa abaabayyoonni keenya akaakayyoonni keenya hanga abboota keenyaatii fi qacceen nutti as dabarteetiin hin jirti jechuudha. Kanaaf biyya teenya maaltu jijjiire yeroo muraasaaf osoo ji'a wahiitiifis lakkoofne qalama tokko beekaa tokkoo fi kitaaba tokkotu jijjiire. Jechi kiyya isinii galaa. Hayyoota hedduu dhabne, beeytota hedduu dhabne, kan Oromummaadhaaf wareegaman, kan Oromiyaadhaaf wareegaman, kan Oromoodhaaf wareegaman. Oromoon hoo maal keessummeessite as keessatti? Wallaalaa isii gurguratu. Gantuu isii mallaqatti jijjiiru. Haalli tahamee fi haalli tahamaa jiru ulfaataadha. Jarana namni seenaa hin beekne haa badu. Jarana seenaa alagaas baradhaa. Seenaa keessanis keessa gadi bu'aa gadi fageennaan baradhaa. Eenyummaa keessan baradhaa. Eenyummaa keessan hubadhaa. Maaltu tahamaa jira? Wanti tahamaa jiru waan laaftuu miti. Qubee afaan Oromootitti ni gamu. Lafeetu gowwaa bar ummata kana. Oromootti ni gamu, Oromiyaatti ni gamu, Oromummaatti ni gamu.
harka muran harka kennachuu dinnaan, harma muran harka kennachuu dinnaan. Har'a hoo maal godhaa jiran hayyoota kenna irratti roorroo haganan jedhamni tuyyuu reerrifamaatiin hin tole jechuudha. Kuni hundi eessaa bahe? Nu keessatti dhaltee nurraa dhaltee isinii galaa jechi kiyya nu keessatti guddattee nurraa guddattee ummata keenya irratti daba hagana hin jedhamne dalayti jechuudha. Ummatuma keenya keessaa. Kanaaf dubbiin namaan deemti dhiifama. Ummata keenya Rabbi uf haa beeksisu. Jallaa keenya Rabbi uf haa beeksisu. Ummata keenya hoo Rabbiin mirga isaa haa ta'u jenna. Kanarraa hafeetiin hin jedhe aadaan Oromoo hin baddu. Eenyummaan Oromoo hin baddu. Qubee generation kana keessaa miti yeroo dukkana keessaatiyyuu wanti guddaa keessa tarame sanirraa gahamee har'a jirra jechuudha. Yeroo har'a teknooloojiin surrii ilma namaa keessatti digital skill guddaa hojjetee takkaahu ammootiyyu kompiitara guddaa surrii ilma namaa keessatti hojjete kana keessatti miti dukkana keessattuu oromummaan hin banne dukkana keessattuu oromoon hin banne dukkana keessattuu oromiyaan hin banne dukkana keessatti maaltu dhalate beeyta dukkana keessatti akkuma duratti isiniin jedhe nama tokkotu dhalate hayyuu tokko kan biyya jijjiiru qalama tokkotu dhalate kan biyya jijjiiru qubee takkatu dhalate isii tana jechuu kan biyya jijjiirtu har'a anaa fidhati isii tanaan qubee generation ufiin jenna. So qubee teenna uf bira dabarree alagaaf himaa jirra jechuudha. Generationiin har'aa kun haa galatoomu hayyuu teenna Rabbi umrii haa kaayu. Oromoo lafaa ka'aa jirtuu fi Oromoo lafa jirtu tawaa agartee lafaa qabdu fi akkasuma tawaa arguutti jirtullee Rabbi mataa walitti qabee tokkummaadhaan galmaan nu haa gayuun isiniin jedha. Dhiifama haasaa isinitti dheeresse kallattiidhaan gama barmoota keenya har'a isiniif qopheesse kanatti isin deebisa. Barmoonni keenya har'a an isiniif qopheesse akkuma asirratti agartanitti hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo darbeetiin jedhes asumarratti dhaabe wanna qubee biraatiin isiniif haa fidu malee yeroo itti aanu sirna tuqaalee fi akkasuma barreeffama garaagaraa isiniif ni qopheessa. Afaan Oromoo barreessuu, dubbisuu, ittiin dubbachuu fi akkasuma hojii gurguddaa isa irraa eeggamutti haa jiruun isiniin jedha. Har'aaf wanta isiniif qopheesse kanatti isin haa dabarsu. Hiikaan jechoota afaan Oromoo har'aa kan irraa eegalu gabaabaa jedha. Gabaabaa jechuun maal jechuudha? Gabaabaa jechuun waan dheerina hin qabne takkaahu ammootiyyuu dheeraa wanta hin tahin jechuudha. Wanta irraanis yoo hiixatte arguu dandeettu wahii jechuu ta'uu danda'a. Lammaffaa gabaajee jechuun jecha jechoota tokko kun tokko iddoo waan hin geenyeef akkanatti barreesse akkanatti barreessuu hin qabu ture jechaan barreessuu qaba jechaaniin barreessuu qaba tokko yookaan isaa ol irraa ijaaramu osuma haasofnu barataan wahii qubeen taakee fakkaata faa fakkaata naan jedhe faan isii kana taan isii kana walittuyyuu hin dhufu dhiifama nin sirreessa okay nin sirreessa dhiifama naa godhi kana fakkaata jechuudha. Inni lammaffaan inni sadaffaan gabaasa. Gabaasa jechuun waan hojjetan himuu takkaahu ammootiyyuu waan hojjetan tokko ibsuu yookaan gabaasuu jechuudha. Weellisaan Oromoodha kan alagaan lubbuu isaa baaftee Rabbi isaaf haa araaramu. Eebbisa addunyaa maal jedhe waan nu keessa jirru itti gabaasii jedhe maal jechuudha. Kana jechuun adda bilisummaa Oromoo keessa yeroo jirutti sirbatan wallisee jechuudha. Wanta nu keessa jiru uummata Oromootiif himi jedheetiin akkasitti weellisee jechuudha. Gabaasa jechuun waan hojjetan himuu waan keessa jiran gabaasuu jechuudha. Inni kan biraa gabalamuu jechuun quufa dhabuu, beelahuu, jeeja'uu, kaka'uu. Kana jechuun maal jechuudha?
nama beelli itti jiru, nama garaan isaa nyaata barbaade osoo hin argatin beelahee jiru jechuudha. Isa kanaan maal jedhaniini gabalamuu jedhaniini jechuudha gama hiika afaan Oromoo biraatiin. Inni kan biraa gabbaruu. Gabbaruu jechuun gabbara kennuu takkaahu ammootijuu akka aadaa amma biyya keessa jiruutitti dhala takkaahu intala takka yoo namarraa fuudhan gabbara kennanii gabbarri suni tajaajila wanta silaa itti isii argataniin tahaa jechuudha. Inni kan biraa gadaamessa. Gadaamessa jechuun man'ee garaa keessaa kan nami keessatti uumamu. Takkaahu ammootijuu irra caalaa dubartii dhaafii wanti kuni yeroo ammaa kana namoonni tokko tokkos saala biraatirraa wanta akkasii uumachuu barbaadaa jiranatti fakkaate kana bituyyuu beeka. So gadaamessa jechuun man'ee garaa keessaa kan namni keessatti uumamu jechuudha. Dubartiidhaaf jedhama yeroo hedduu. Inni kan biraa gadamoojjii. Gadamoojjii jechuun nama dulloome takkaahu ammootiyuu nama dulloomaa nama umriin isaa deemee jechuu. Okay. Full stop tahuu danda'uu qaba hundi isaatii jechuudha xumura jechoota irratti. So full stop jechuun tuqaa jechuudha. Inni kan biraa gadadoo. Gadadoo jechuun qabeenya dhabuu kanaan walitti dhiyaata. Eessa jirayu kanaan walitti dhiyaata jechuudha. Isa amma gubbaatti himne kanaan walitti dhiyaata. Gadadoo jechuun qabeenya dhabe yookaan dhaba yookaan beela yookaan hiyyummaa pubertii waan akkas kan jedhaniin saniini jechuudha. Maal jechuun gadadoo jechuun. Kan biraa gadigalii. Gadigalii jechuun nama hin guddanne yookaan immoo gadigalii yookaan immoo gaddeemtuu nama faayidaa hin qabne takkaahu ammootiyuu nama wanta hamaa ilma namaa irratti yaaduun maal jedhaniin jechuudha gadigalii jedhaniini jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe, share, like, comment nuu kennuu hin dagatinaa. Nagaa keessa naa jiraadha.